kun sirna gaggeessaa ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Armee Jaal Daawud Ibsaati. Armeen ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa aadde Alamii Gaarii jedhaman gidduu kana akka du'aan boqotan gabaafamaa ture. Amma tuutni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakka sanatti argama. Kallattiin kan nuti isiniif dabarsaa jirru sirna gaggeessaa isaaniif godhamaa jiru yoo ta'u, haga sirni sagantichaa raawwatutti haalli konneeshinii yookiis quunnamtii yoo nu daangessuu baateef kallattiidhaan haaluma kanaan kan itti fufuu ta'a. Kun hawaasa gara fuulduraarraan argamudha. Hawaasi bal'aan dugda duubarraanidha kan argamu. Dugda duubarraanidha kan adeemaa jiran. Lalu, anda pada semua. Kulata gurraacha farda iddoo akka namni hin seenne barbaada. Aye. Change baatu jecha. Kun sirna gaggeessaa Armee ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaati. Sirni gaggeessaa isaanii guyyaarraa caamsaa 14 bara 2020 Horroo Guduruu Wallaggaa Abunaatti kan gaggeeffamaa jiru. Dhiifama dogoggora hordoftoota keenyaa caamsaa 16 2020 guyyaarraa ka gaggeeffamaa jiru sirna gaggeessaa Harmee ayyuu duree adda bilisummaa Oromooti. Harmeen ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti Tolasaa Ibsaa Ayyaanaa ka jedhamu du'aan akka dhaban har'a sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo odeeffateera. Dhimmoota kanaa fi kanneen biroo dookumentarii fuuldura kanatti hojjennu irratti kan isin biraan geenyu ta'a. Isin waliin kan turan qalbeessaa Dhangiyaati. Amma achi siqaati. Asirrallee fudhadhaa, asillee fudhadhaa, siqadhaa, siqaan siqaa isaan sun kunoo Akka qabda. Yaan seenama. Eessaan seenamu? Eessaan seenamu?
Alitin buna, alitin daw. Alitin buna. Okay, o simbati. Simbati sa kanaka. Wala ka rin. Maaliif?
Sana ko. Gaafa waan Ba't